Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo kun eebbisaa baay'isaatii chaanalii yuutuubii eebbisaa baay'isaa ofishaal jedhu jira. Guyyaarraa kitaaba haaraa tokko qabatee dhufeera isin beeksisuudhaaf. Kitaabni kun kitaaba haala gaariin barraa'e kan ofii koo gulaalee jaalladhe. Isin immoo bakka jirtanitti kitaaba kana barbaadanii akka isin dubbistaniif isin beeksisuudhaaf an dhufe. Kitaabni kun Tokkummaa jedha. Barreeffama galagalchuun olli kaameraan koo Tokkummaa jedha. Barreessaa Magarsaa Seeqqataa Ayyaanaa jedhamuun kan barraa'e. Barreessaa Magarsaa Seeqqataa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Limmuutti ture dhalatee kan guddate achumatti barate mana barnootaa sadarkaa qophaa'inaa magaalaa Ayyaanaatti kan inni barate. Barumsa isaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa erga xumuree booda yuunivarsiitii Finfinnee seenuudhaan ikoonomiksiidhaan qabxii olaanaan digirii isaa xumure. Sana booddee hojiidhaaf godina Lixa Shawaa aanaa Hincinneetti ramadamee hojjetu. Yuunivarsiitii Amboorraa ikoonomiksiidhumaan digirii isaa lammaffaa fudhatee nama muuxannoo guddaa horatee hojjechaa jirudha. Nama akkasiitu kitaaba Tokkummaa jedhu barreesse jechuudha. Kitaaba kana gatii baay'ee madaalawaa qarshii 89 qofaan gabaarra oolcheeti kan jiru. Kitaabota afaan Oromoo gulaalee keessaa kitaaba baay'ee jaalladheedha. Kitaabni kun dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa irratti gadi fageenyaan dubbata. Dhimma tokkummaa mata duree tokkummaa jettu kanarratti qofa fuula 227 kan inni barreesse namni kun jechuudha. Bilchina ajaa'ibaatiin barraa'e. Ijoon kitaaba kanaa inni guddaan ergaan isaanii ijoon ammatti Oromoon tokkummaa barbaada kan jiru. Ammatti ishuun yookaan ajandaa guddaan Oromoon walii wajjin qabu kaayyoon Oromoo inni guddaan ergamni isaa inni guddaan tokkummaa ijaaruudha. Tokkummaa ijaaruudha. Sirnoota siyaasaa biyya kana keessa turan kan darban keessatti baay'inaan Oromoo miidhaa kan ture inni guddaan tokkummaa dhabuu isaati. Alagaan tokkummaa Oromoo cabseeti kan inni Oromoo gabroomsaa ture bitaa ture jechuudha. Malees Oromoon tokko ta'ee jiraate tunni tokko ta'ee jiraate eenyuyyuu Oromoo cabsuus bituus gabroonfachuus hin danda'u. Kana eenyuyyuu beeka. Eenyuyyuu beeka. Artisti Haacaaluu Hundeessaa waggaa lama dura yeroo interviyuu isa waliin taasisee dubbiin dubbate waa'ee tokkummaa ilaalchisee tokkummaa Oromoo kana ilaalchisee wanta inni irraanfatan inni guddaan alagaan yeroo hundumaa Oromoo cabsaa kan ture bitaa kan ture tokkummaa Oromoo diiguudhaani. Tokkummaa isaa diiguudhaani. Eenyuyyuu Oromoo isa tokko Oromoo isa kaan irraa cabsee isaan qabatee ittiin Oromoo miidhe malee qobaasaa adda waraanaa kamirratti iyyuu Oromoo lolee mo'achuu akka hin dandeenye alagaan beekaa. Kanaaf Oromoo cabsuudhaaf Oromootti soddoomuun Oromoo isa tokko Oromoo isa kaan irraa cabsuun gidduu deemanii walitti naquun maqaa meeqatti kennanii Oromoo akkasii jecha gidduu deemanii akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon waliif hin galle gochuun tooftaa isaanii isa guddaa ture naan jedhu. Kitaabni kunis dhugaa kana ibsa. Oromoon tokko saba tokko Oromoon lama jiru Oromoon sadii jiru. Booran, Baaleen, Harargeen, Wallaggi, Shawaan, Walloon, Jimma, Iluu Abaaboor. Kun hunduu maqaa lafaati malee maqaa Oromoo. Oromoon Boorana jedhamu jiru. Lafa Booranaa jedhamutu jiru. Oromoon Wallagga jedhamu jiru. Lafa Wallagga jedhamutu jiru. Oromoon Shawaa jedhamu jiru. Lafa Shawaa jedhamutu jiru. Diinonni garuu bakkaanis ta'e lagaan qoodanii yeroo baay'ee Oromoodhaan Oromoo cabsaa waggaa baay'ee Oromoo bitaaf miidhaa akkasaa turan seenaan ragaadha. Seenaan ragaadha. Namni tokko ilka arbaa cabsuu hin danda'u maaliinuu sibiilli ilka arbaa hin cabsu. Ilka arbaa cabsuudhaaf namni barbaade ilka arbaa tokko ol kaaseetu ilka arbaa isa kaaniin walitti rukkutee walii isaa ol cabsa.